Akkam jirtu hordoftoonni YouTube chaanaalii keenya baga nagaan dhuftanii Dr. Biroo Caalaan jedhama. Har'a waa'ee Omicron yookaan immoo vaariyantii COVID-19 isa haaraa kan kaleessa galgala WHO'n akka haaraatitti riippoorti ta'e tokkoon abdeet isin gochuuf dhufe warri dhaga'in yoo jiraattanii sanan abdeet isin gochuuf dhufe nu wajjin tura. Egaa akkuma beektan COVID-19 bara darbe bara 2019 Diseembarii 2019 biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaanitti yeroo jalqabaatiif kan mul'ate yoo ta'u hanga ammaa nama naannoo miliyoona 260 qabeetti kan jiru. Akkasumas immoo hanga ammaa namni naannoo miliyoona 5.2 ta'u dhukkubichaan akka du'anidha. Hanga sa'aatii kanaatitti namni miliyoona 5.2 dhukkubichaan du'anii jiru. Akka biyya keenyattis yoo ilaalle ammoo hanga ammaa namni naannoo 300 oli 371 58 vaayirasichaan qabamanii jiru. San keessaa 6,000 ol kan du'an yoo ta'u kan sanirraa hafan immoo fayyanii jiru jechuudha. So amma gara mata duree keenyaarraatti isin dabarsaa. Akkuma beekamu deeltaa COVID-19 kun vaariyaantiiwwan COVID-19 vaariyaantiiwwantu jira. Isaanis yeroo darbe fakkeenyaa deeltaa vaariyaantii isinitti himeen ture karaa YouTube chaanaalii kiyyaatiin isinitti himeen ture. Amma immoo deeltaa vaariyaantii isa haaraa kan Omicron jedhamu kana kaleessa Technical Advisory Committee WHO gara WHO'tti riippoorti godhanii jiru. Omicroniin kun yeroo jalqabaatiif kan riippoorti ta'e South Africa irraa Noovembarii 24 South Africa irraa gara WHO'tti gabaafame. Achi booda WHO'n kaleessa ifa godhee jechuudha. Maqaa vaayirasii kanaas Omicron jedhanii moggaasanii akkasumas immoo B11529 jechuudhaan moggaasanii jiru jechuudha. So vaariyaantii kana maaltu adda godhaa kan jedhu wantoota tokko tokko wanti sanyii COVID-19 kana adda godhanii jiru. Isaan keessaa tokkoffaa irratti mutation kan jedhamu amala of jijjiiru. Mutation jechuun DNA ofii jijjiiranii vaayirasii sun yeroodhaa gara yerootti jijjiiramuu kan danda'udha jechuudha. Muteet godhaa. So amalli isaa kan caalatti kan duraallee muteet hin godhu garuu kun immoo caalatti muteet akka godhudha. Kan gabaafame kaleessa. Inni biraa reinfection. Reinfection jechuun dhukkubichaan deebi'anii qabamuu jechuudha. Dhukkuba sanirraa fayyanii ammas carraan deebi'anii qabamuu vaariyaantiiwwan isa kaan caala isa kanarratti irra koomanidha gabaasichi. Inni biraa tatamsa'iinni isaallee saama'u kan kaanii caaluu danda'a shakkii jedhu qabu. Asweelaa sammeenyi isaallee kan kaanii ol akka ta'eetitti yaadama. So amma akkuma dura jedhe amala of jijjiiruu kana qaba. Mutation kana waan qabuuf ittisuu irratti illee akka amma tokko nama rakkisu ibsamee jira jechuudha garee saniin. So vaayirasichi yeroo yaadatutti of jijjiira. Sababa of jijjiiruuf jecha immoo tarii talaalliin kana dura kennamaa turellee akkasumas immoo tarkaanfiiwwan dhukkubicha kana dura ofirraa ittiin ittisaa turrellee tarii baay'ee effektiif ta'uu dhiisuu akka danda'udha kan garee sun yaaddoo isaanii ibsachaa turanii. So kanaaf hanga tokko ittisuu irratti akka cimuutitti kan yaadda'anii jiranii garuu waa'ee vaayirasichaa ganaa sirriitti qoratamaa jira. Hangasittuu garuu biyyoonni baay'een Afrikaa kibbaarraa namni akka gara isaanii hin dhaqne tiraavelii gara isaaniitti godhamu baan godhanii jiru jechuudha. So maal gochuu qabna kan jedhu vaariyaantii kanaafis of eeggannoowwan kan duraan goonu caalatti sirriitti godhuu qabna. Hanga danda'ameen talaallii fudhachuun dirqama. Akkuma kana dura gochaa ture namni kamuu talaallii bakka kamittuu amma iddoo kamittuu kennamaa jira. Talaallii isa fudhachuudha. Akkasumas immoo of eeggannoowwan duraan namni kamiyyuu beeku kan akka fageenya eeggachuu, harka dhiqachuu, maaskii godhachuu, saanitaayizarii fi wanta antiseptiksii adda addaa illee fayyadamuu maal kana suni akkuma duraan jirutti itti fufaa jechuudha.
Kanaaf isinis kana bartanii hanga tokko of eeggannoo akka cimsitan. Akkuma beekamu attenshiniin namaallee yeroo ammaa kana dhukkubichi akka hin jirreetitti lakkaa'ameeti jira. Sababa gargaarsaan kan ka'e haalli atteenshiniin dhukkubichaa kennamu yeroo kaan caala gadi bu'ee jira for different reasons. So akkuma fe'e illee ta'u garuu hanga danda'ameen namni kamiyyuu of eeguu barbaachisaa kan jedhudha. Kanumaan isinitti himuu dhufee warri YouTube chaanaalii keenyaa fi haaraa taatan YouTube chaanaalii keenya subscribe godhaa.